kabajamtoota daawwattoota kiyya akkam naaf jirtan fayyaadha. Arraan tanarraa eegalee yuutiyuubiin keenya wal faana waa'ee leenjii wal qabate waanuma jireenya keessan keessatti isin gargaara qofa haasawin akkuma jennee waadaa isinii galletti namoonni viidiyoo kana laaltan hundinuu irraa fayyadamtan laaltaniin kuchiisinaa yoo jireenya keessan jijjiiruu barbaaddan bilbila harkaa qabdaniin viidiyoo kana biraan kutinaa walakkattis waaniin isin himu jira dhumarrattis ammoo sarpiraayiziin isinitti himu jira waa'ee jiruudha na wajji turaan isin hin jaa. Arra waa'ee sooshaal miidiyaa haasawina. Sooshaal miidiyaa hundi keessanuu ni beektan. Bilbilli harka deemnu kun nu hundaafuu arraan tana akka gartee waajjira yookaan iddoo hojiidhaa waan gurguddoo itti dalagan. Amma addunyaan guutuun harka keenya irra galtee jirti. Seenaa sooshaal miidiyaa dabruu kiyya dura wanna tokkoon isin hima. Seenaa harraageessaa. Harraageessaatu ilmeef dhaama. Abbaa harraageessaatu ilmoo isaatiif dhaama. Maal jaan yaa ilma kiyyaa dhaamsaan amma sii dhaamu kana jireenya kee keessatti itti fayyadamii jaan hayyee abbaa kiyya maal inni ogguu juun yooniif ilmi namaa waa fuudhuudhaaf gaggodhate ati bararii jaan harraageessaa. Kana maal jaani mucaan akka ijoollee zamanaati gaa yaa abbaa kiyyaa yoo kiisha deemmatee noo jee yoo namni gaggodhate si dha'uuf deemaa bararii jennaan yoo kiisha kaayate hoo jennaan sun bara keessanii jee nutiis barri keenya kun waan ajaa'ibaan nuuf fide namni dur hogguu silkii dubbisu wal arguudhaafu manuma gartee namoota gurguddaa yookaan namoota qabeenya qabuutu bilbila manaa qaba jechuudha. Yeroo qabattee boru sa'aa akkanaa guyyaa akkanaa bakka akkanaan na eegi jettaniiti bilbilaan wal arguu dandeessan jechuudha. Arra ammaan tana ammoo barri amma keessa jiru jaarraan 21ffaan kun waan ajaa'ibaa takka nuuf fide. Wanni ajaa'ibaa sun maali? Bilbila harkaan nuuf fide moobaayilii jechuudha. Moobaayiliin keenya arra harka deemnuun kun kan itti hojjannu kan jireenya keenya itti jijjiiru. Kanaafuu moobaayila keessaniin akkamitti jireenya jijjiirtan kajuu ta duraa jechuun kutaa tokkoffaadha arraan tana qaceelloon afaana bu'aa sooshaal miidiyaa jechuun. Sooshaal miidiyaa jechuun fakkeenyaaf feesbuukii, instaagiraam, tiiktook, yuutiyuub, tiwiitar waan akkanaa jechuudha. Arra immoo irra guddinaan wanni irra haasofnu irra hedduun keessan wanna fayyadamtan yuutiyuubii fi tiiktook fayyadamtan yookaan feesbuuk fayyadamtan biyya teenya keessa sadeenuma kana. Biyya teenya Itoophiyaa keessatti namoonni moobaayil harkaa qaba ja'anii yaadan namoota miliyoona 50tti nama dhihaatuutu moobaayil harkaa qaba jechuudha. Kana keessa ammoo nama meeqaatuutu intarneetii fayyadama hogguu jenne toora miliyoona 17tti nama dhihaatuutu ragaaleen kun beekee xiqqoo ture toora nama miliyoona 17tti nama lakkaa'amuutu intarneetii fayyadama. Kana keessa ammoo walakkaansaa ammoo sooshaal miidiyaa fayyama. Kanaafuu sooshaal miidiyaan arraan tana maallaqa jiruu namaa jijjiira. Maaliifin tana isiniin jaa wanni an arraan tana isiniin haasa'u kun tokkoffaa akka muuxannootti jireenya kiyya jijjiirte yookaan jireenya namoota na bira jiran namootaan ani gorsu. Maaliif ani dhaabbanni kiyya waa hedduu irratti nama gorsaa. Dhaabbanni kun karaa adda addaatiin biizinasii adda addaatiin namoota gorsu biratti namoota sooshaal miidiyaa irratti gorsiinu. Ka if jijjiiran hangan qaban. Kanaafuu arraan tana isiniis akka if jijjiirtaniifiin yaada kana isinii qabadhee dhufe jechuudha. Wanni arraan tana qaceellotti jala murtanii naa beekuu qabdan guddoon namni hundinuu bilbila harkaa qabdanii akka dhaabbata gartee jireenya keessan jijjiiru akka dukkaana keessaniitti akka yookaan gartee mana hojii oofisa keessanii fudhadhaa. Maal jechuudha kiraa manaa irraan kafaltan bishaan irraan kafaltan intarneetii qofa qabaachuudha. Sooshaal miidiyaa keessa seenuudhaaf wanni isin barbaachisa yookaan moobaayil qabaachuu, koompiyuutara qabaachuu, tabiraa taabileetii qabaachuu. Garaagarummaan bara amma keessa jirru kun sooshaal miidiyaa fi garaagarummaan ta duraanii tiraadishinaal maarkeet yaanii gabaa duraanii jechuudha. Fakkeenyaaf namni waan takka if beeksisuudhaaf waan takka godhuudhaaf dur odooniif sooshaal miidiyaan akkanatti hin babal'atin maaltu jira gaazexaa irratti beeksisa baasa. Gaazexaa eenyuun laalaa yoo naan jettan namoota gaazexaa dubbisuu danda'u yookaan namoota bitachuu danda'utu laala jechuudha. Kabiraa hoo matsaheetii yookaan kitaaba xixiqqaa barruulee adda addaa irra barreessanii waajjiroota adda addaatiin biiroo adda addaatiin namni itti fayyadamu jechuudha. Kunis namootuma hamma murtaa'ee laala. Keessaa'uu gaa namoonni beeytee mana rifeensaa dhaqan rifeensa hin qabdu naan hin jeinaa malee namoonni mana rifeensaa dhaqan gaazexaa san bananii yookaan matsaheetii san yookaan kitaabee san bananiiti achirraa beeksisa laalan. Kabiraa immoo wanni guddoon karaa biraatiin poostaa faarratti laxxafaniiti waan takka beeksisuudhaaf jechuudha dur jechuudha. Even amman tana
Televezyiinillee ganda san keessa seenee jira. Irra hedduun keessummee if gaafadhaame. Televezyiina ilaaltanii amma namni televezyiina dhiisee waayyuu harka irra deeffatee jira. Kanaafuu obboleeyyan kiyya qaceelloon na dhaga'a. Bilbilli harka keessanirra jiru maallaqa. Maallaqa ta'uu yoo beektan dafaati maallaqa jijjiirradha. Arrarraa eegalaati sooshaal miidiyaa maallaqa jijjiiruudhaaf waan isin barbaachisuun isinitti himuu barbaada jechuudha. Irra hedduun namaa waan takka ni jalqaba ni dhiisa yookaan ni hifata. Arrarraa eegaltanii garuu hin hifatina. Bilbila harkaa qabdan kanaan akkamitti gara maallaqaa jijjiirra? Akkamitti if beeksisna? Akkamitti if beeksisnee wanni if beeksisne sunoo maallaqa nuu taati. Keessaawuu pilaatfoormiin TikTok jedhamu kun eega dhufe booda jireenya beeksisaa fi magaalaa fi waa'ee maarkeetingii biizinasa hojjechuu if beeksisuudhaa kana akka maleedha qilleensarra kaa'ee jechuudha. Obomboletti maarkeetingii tokko jechuu ni dandeenya. Maal jechuudha? Ilmi namaa jijjiirama baraa wajji dhufe yooniif san ka hojiirra hin oolchine taate yeroo hedduu ni miidhamu. Fakkeenyaaf waan ganna gurguran bonan gurgurina. Waan bonaa gannatti waan gannaa bonatti jechuudha. Waan gizee wajji deemtuutu amman tana sooshaal miidiyaa nuuf fide bara keenya kana. Kanaafuu sooshaal miidiyaa irratti wanni isin guddoon godhuu qabdan. Sooshaal miidiyaan kun akkamitti nu jijjiira ja'aati tokkoffaa if gaafadha. Sooshaal miidiyaa irratti if jijjiiruudhaaf namni hundinuu TikTokiin yookaan selfii kee akkana footoo ka'ee qilleensarra gadhiisa. Wanni gadhiisan sun ammoo akkamiin maallaqa jijjiiramti. Akkamittiin tanarraa bu'aa buufan. Irra hedduun amma dargaggoonni ni arkitan miidiyaa adda addaa irratti hammanaan qaba, hammanaan arkadhe, hammanaan dalagu jira, yuutuubiin akkana hangana naa kafalu jira jechuu ni dandeessa. Namoonni nutummaanuu akka dhaabaatti dhaabni damiinaa gorsu namoota hedduutu jireenya isaanii sooshaal miidiyaadhaan jiraachuu jira. Garuu isinis guutumattuu akka jijjiiramta waan nuti arkanne tana waan namni naannootti jiru arkate tana isinis kallattiin akka arkattanii fi yaada sooshaal miidiyaa jiru kan arraan tana qabadhee dhufe jechuudha. Sooshaal miidiyaa irra hedduun ka fayyadamtan Facebook takka, YouTube lama, TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp. Amma immoo hadafee maallaqa ta'uun isiniif hadafee maallaqa ta'u dura daftaniif beeksisuudhaaf wanni nama gargaara TikTok. Itti aanee hoo suuta suutaan dhawaataan YouTube. Itti aanee habiraatis gaa itti fayyadama keenya malee Instagram illee biyyoota adda addaa irratti Twitter illee karaa kafaltii jijjiiramee jira. Kafaltiitti isin jijjiiruuf maaltu isin barbaachisa? Viidiyoo ediit godhuu baruu jechuudha. Akkamitti viidiyoo ediit godhuu barraa yoo jettan taate sa'aalee yeroo hedduu teessanii TikTokii qoflaa fi waan hin taane ilaaluun dabarsitan san yoo haahuu barnoota nuti wal faana isinii kenninu faana bu'u tokkoffaa lammaffaa immoo YouTube irra guutuudha. Akkamitti ediit akka gootan akkamitti yeroo isinirraa barbaada. Yeroo gabaabduu jechuudha. Ji'a 3 heddummaattu ji'a 4 hanga ji'a 5. Yeroo gabaabduu tana keessatti immoo yoonii fi professionaalii waan qulqulluu qabu viidiyoo ediit godhuu beektan qaamni abbaa barbaade yeroo ammaan tanaa kanatti dandeettii sanii yoo qabaattan nama biraa dhiise nutilleen isin qaxaruu ni dandeenya jechuudha. Yookaan namoota isin qaxaruu wajji walitti isin fiduu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu ta'aa ooluurra YouTube irra seenaatii barnoota adda addaa jira kattiif barsiisan san barachuu jalqaba tokkoffaa. Lammaffaanoo dandeettii addaa barbaada. Dandeettiin addaa san maali? Ilmi namaa bara amma jiru kana keessatti beeksisni guddaan viidiyoo gabaabduu ta'ammoo dhaaba san sirriitti ibsitu. Heddummina odoon ta'in gabaabduu qalbii nama seenu. Viidiyoon tokko tokko gabaabduma wooma xiqqishoo takka laaltaniiti waan nama rifachiisaa yoo taate ni rifattan. Waan nama kofalchiisaa yoo taate ni kofaltan. Waan hedduu gartee akka malee qalbii nama cabsaa yoo ta'an qalbii teessanii cabu. Kun ammoo baraaf fide teeknooloojii jaarraa 21ffaati. Kanaafuu asirratti isin irraanfatina. Kabiraa immoo koontentii qopheessuu danda'u amala godhadha ammarraa eegalaati. Koontentii qopheessuu danda'u jechuun maal jechuudha? Akkaan anamma haasa'u kana yaada qabaattanii yaada gurguramu yaada namni isin dhaga'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya kiyyaan isin hima. Ani yaada kana yeroo dheertuu kitaaban dubbisa. Yoon dubbisuu hifadhe niin caqasa. Malee samiirra akkama fidee lafaa ka'ee waan gartee hoggu takka barnootaan dhufaatii miti. Waan muuxannoodhaan yeroo dheertuudhaan dhufaati. Niin dubbisa, niin caqasa. Wanni biraa immoo guddina keessan keessatti namoota naannoo keessan jiru manguddoo wajji haasa'uu bara. Hoggu manguddoo wajji haasa'uu bartan vookaabularii jecha arkattan jechuu afaan Oromootiin jecha dhuka nama seenu jecha gaggaarii
Jechi sun ammoo ammaan tana yeroo ammaan tana tanatti maallaqa. Yaada qopheeffachuu yaada qopheeffitan san gabaabsitanii ibsuu danda'u. Kabiraa hoo waan namatti himtan waan seenaa tahaa waan hogguu if ilaaltanillee namni irraa baratu yoo sanirratti xiyyeeffatan tunis maallaqa anaa beeka. Kabiraa immoo waa barreessuu danda'u. Yeroo ammaan tanaa namni irra hedduun kitaaba barreessuu ni barbaada. Garuu gulaalaan argatu. Anarraa jalqabee namni kitaaban barreessuu jira. Kitaaban barreessuu jiru saniif gulaalaa cimaadhaan barbaada. Gulaaluudhaaf ammoo afaan qaceelloo beekuu danda'uu qabdan. Kanaafuu waa barreessuu bara guyyaa guutuu waan laaltan yookaan waan itti ooltan isinii galuu baachuus maal gootan jechuudha. Itti deddeebi'aa barreessu. Namni barreessuu beeku akka itti barreessu beeku yaada sanni gurgurataa jechuudha. Kanaafuu wanni guddoon amma sooshaal miidiyaan hiree guddoodha nuuf fidee dhufe. Hiree guddoo nuuf fidee dhufe sanatti fayyadamnee moobaayil keenya gara maallaqaatti haa jijjiirru. Tabiraa akkamitti namni nurraa bitaa yookaan isii tan akkamiin maallaqa jijjiirrannaa yoo jettan digital marketing waan jedhaniitu jaarraa 21ffaa kana keessa dhufe. Digital marketingin kun maal barbaada? Wahuma ammaan tana guyyaa guutuu irra ooltanii taphattan tana yoo dandeettii isii ogummaa isii akka reef isinitti hime viidiyoo qopheessuu, ediis godhuu, giraafik diizaayinii irra caalaan ammaas wanni takka odoon hin daganne irra deebitanii jala murtanii naa beekuu qabdan. Waan mana barnootaa bartan caalaa harkaan tuuxanii muuxannoodhaan itti bartanii jechuudha. Qilleensarra jirtan ammaan tan akkatti viidiyoo kaastan eenyutu isin barsiise. Salfii akkatti kaatan eenyu isin barsiise ifiif barsiistan hin dandeenyu hin ji'inaa ni dandeessan hin ifatinaa itti deddeebi'aati adda baafadhaa waan takka godhaa. Ammoo pilaatfoormii filadhaa. Eessarrattiin dalagaa dandeettiin tiyya feesbuuk irra yoon dalagee irra naa wayyamu tiktook irratti moo yuutiyuub irratti moo sooshaal miidiyaa kana filadhaa hogguu dalagidan jechuudha. Hogguu kana filattan maaltu dhufu? Waa filattan san irratti yeroo teessan fannitanii yooniif yeroo hedduu irratti fixxan waan santu isin gargaaree boru maallaqa ta'a. Kanaafuu tananarraan dagatina. 5-6-7 bakka takkatti hin eegalina. Adda baafadhaa. Amma daftanii as bahuudhaaf wanni dafee isin dhaqqabaa maali? TikTok. TikTok dafee nama dhaqqaba. Footoo kaasuufis hin rakkattan, ediis godhuudhaaf hin rakkattan. Garuu maal namatti himtan? Yookaan maal nama agarsiistan? Dur viidiyoo animeeshiniin hojjetameeti nama dandeettii animeeshinii qabuu barbaadama. Ammaan tan ammoo akkasii miti. Amma wanni barbaachisaa, wanni guddoon barbaachisaa maali? Viidiyoo dhugaadhaa. Viidiyoo dhugaati TikTok irra gadhiistan. TikTok dafeeti nama biraan isinii gaha. Namni illee akka isin beeku godha. Kanaafuu isinis TikTokii teessanii fayyadamtan. Jecha namaa maal namaa asii achi hukuttan kana odoon ta'in fuudhaati taa'a barreessaadha irra bara. Akkamitti irra bara yoo jettan viidiyoo waraabuu namni isin barsiise hin jiru. Viidiyoo kwaalitii qabu. Wanni ammaan tana TikTokiin keenya nu guddachuu didee, YouTube'n keenya nu ol ka'uu didee, namaan nu ilaaluu didee, algooriizimiin maal akka barbaadu yaada addan cinne ka waliin dhaabbatu jechuudha. Yaada gizee hundi itti deddeebitanii guyyuu sa'a sanitti deebitanii nama gorsuu danda'u yookaan yaada san dabarsuu danda'u ulaagaa san guuttachuu isin irraa eegala. Kabiraa qulqullinni murteessaadha bara amma jiru kana keessatti. Qulqullina viidiyoo yookaan kaameeraa keessanii sirriitti eegaati waan qulqulluu ta'e barreessaa. Gaafa waan qulqulluu ta'e hojjettan namni waan qulqulluu laala waan gabaabduun namaa gala. Akkamii gara maallaqaa jijjiirra hanga ammaan tana yaaduma nutti himta. Akkamii maallaqa jijjiirama? Dhaaba filadhaa. Ganda keessan maaltu jira? Fakkeenyaaf hospitaalaa jira moo, mana barnootaa jira moo, warshaa adda addaa jira moo, waajjira mootummaa jira moo, ka fedhe haa jiraatu. San adda baasaati kaffaltii malee bilaashitti walabaan jechuudha. Beeksisa bareedaa. Sakandii gabaabduudha ka kwaalitii qabu dhaqaatitti geessa agarsiisa. Gaafa isin san garsiistan naggaadeen dhagayaa tirfiisii qofa barbaaddi. Malee viidiyoo hammanaan hojjedhe hammanaan qaba dandeettii kanaatiin qaba jettee itti himaa ooltu gurra isan seenu. Inni wanni inni beeku yooniif dhuftee ana bira beeksifte maammila hammanaa harkatta qabeenya keetii irratti parsantii hammanaa sii dabala magguu jettee hogguus gurra sii kan. Yoo rabbi isinii fedhee nama sooshaal miidiyaan galteef nama dhaaba saasan sooshaal miidiyaa irra beeksisuu barbaadu yoo harkattan milkooytan harkachuu baattanis ammoo akka dhufu godhaa. Maaliif ammaan tana jaalannees jibbinees barri amma jirru kun bara gartee digital miidiyaati. Digital miidiyaa jechuun
digital marketing. Namni waan gabaabduu laaluu fedha, harka isaarra laaluu fedha, information fedha. Tana hoo information san akkamitti dabarsitan, qulqullina san akkamitti dabarsitan, viidiyoo san fakkaatu akkamitti dalagdan. Ni arrarraa eegalaati if gaafadha. TikTokii keessan kan irra jirtan sanatti maal dabarsaa jirtan? Waan achirratti dabarsitan san barnamni maallaqaan isinirraa bitaa. Yooniif isinii kafaluullee baatan itti dhihaadhaati eenyummaa keessan garsiisaa. Eenyummaa kee kamiin garsiisa? Dalagaadhaan guyyaarraa jechuudha. Amma mee magaalaa ammaan tana walgahiin adda addaa irra ta'e Oromiyaa keessa deemaa laalame. Baanara irratti barreeffamni barreeffama ajaa'ibaati. Namni barreessuu danda'u hin jiru. Koopiraayiterri hin jiru. Koopiraayit hogguu jaaniin kooppii waan namaa godhu odoo hin ta'in barreeffama barreessuu danda'u jechuudha. Namni barreeffama waltajjii tokko waltajjii guddoo mootummaan irra argamtu tokko irratti afaan Oromoo sirri barreessuu danda'u dhabuun akka jaba mul'achaa jirti. Isin tanarratti dandeettii yoo qabaattan kitaaba barreessuu danda'uu fi yaada gabaabaa baanara tokko irratti waan san ibsu barreessuu danda'uun waan addaati. Sun ammoo akkamitti dhufti? Itti deddeebiidhaan yaaluudhaan itti deddeebitanii guyyaarraa yaada san isiniif fakkaachuu baattus akka gartee dubbifamuu fi sirriitti wanni sun yaada namaa galu masmara tokkoon sararuma tokko jala keessee yaada san qaceellotti nama agarsiisuu danda'u jechuudha. Wanni amma barri fide tana. Kanaafuu digital marketing irraa qooda keenya haa fudhannu obboleeyyan. Namoonni hundinuu namoonni anilleen qooda irraa fudhachaatiin jira. Isinis qooda irraa fudhadhaatu if jijjiira. Wanni isin jijjiira silkii harkarra jirtu. Silkii harkarra jirtu sanarratti akkumaan reefu isiniin jee viidiyoo edit godhuu bara. Viidiyoo edit godhuudhaaf YouTube irra guutuudha yoo isinummaan gizee kennitaniif. Nuti immoo dhaabbanni keenya ni leenjisa. Nama kana hunda bakka takka leenjisuu hin dandeenye. Namni hedduudha. Namni qaamaan kottaa jenneenu nama kuma ol tuutuutu teessoo isaa ergate. Nama kana hunda barsiisuudhaaf onlaayiniidhaanii taakka lama jennee afaan Oromootiin xiqqoo beekte YouTube irra hogguu seentan afaan Faranjiitiin waan taateef nuti afaan Oromootiin yaada kana isinii dhiyeessaa dhawaataa akka bartan isinii goone. Viidiyoo akkatti edit godhan balaa. Graphics design, suuraa adda addaa design godhuu, qaceelloo dalaguu, barreessuu, wanni tunis online warra jirti. Tabiraahoo kontentii yaada nama amansiisu. Amma addunyaa irratti nama yaada qabu dhabame. Kanaafuu yaada qabaadhaa seenaa waan namatti himaa fidaa. Viidiyoon teenya har'aa kun jireenya kee jijjiiruudhaaf. Abbaan viidiyoo kana ilaalu jirtu akka bu'uuraaf fudhadhaa. Warri hojii qabdanillee sa'aatii hojii booda sa'aat akka sa'a lama fudhadhaatan ifirra dalagaa. Amata tokkoo fi lama booda hundi keessanuu na galatoonfattan. Dhugaan isinitti hundi namaa jechuudha. Wanni irraan isinii buusa jee sun akkamii yoo namni akkasi jaalatu barbaade ni barbaaddaami jaalatamuu. Kabajamuu ni barbaaddaami jecha lamaan kana narraan irraanfate. Galatoomi dhiifama har'aaf asumarra fixannaa nageenyaa jiraadha.